Obboleettiin isin amma suuraa ishee asirratti argaa jirtan kun jechuudha kan jirtu biyya Saudi Arabiyaati. Biyya Saudi Arabiyaa keessatti akkuma beekamu lubbuu ishee darbitee jirti jechuudha. Sababni lubbuun ishee darbee fi yookiin immoo lubbuun ishee akkamitti akka inni darbe jechuudha. Ofuma isheetiin ofii ishee akka lubbuu ishee galaafattee akka himamaa jirudha. Nagaan isiniif haa ta'u. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya. Ani nagaa kooti nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba waaqayyoof galannaa ta'u. Egaa guyyaa har'aa jechuudha. Obboleettiin kuni baay'ee tokko kan nama gaddisiiftu jechuudha. Wanti isheen irratti lubbuun ishee darbe unuuf barumsa ta'a. Isheef immoo yaa'u waaqayyo lubbuu ishee jannataa naa qananeessu silaayyuu takkaa taateetti sichi deebi'uu hin dandeessu. Wanti godhamu tokkollee hin jiru. Haa ta'u malee sababa isheen ittiin lubbuu ishee dabarsitee fi waan isheen irra dhaabbattee kana karoorsitee lubbuu ishee baafte sun immoo unuuf immoo bor barumsa akkamii nuu laata kan jedhamu irra deddeebisnee otoo ilaallee gaariidhan jedha. Egaa namni biyya ormaa keessatti gaafa du'u nama tokko miti kan du'e maatiitu du'aa, firatu du'aa, ollaatu du'aa, hiriyaatu du'aa, biyyatu du'a je'ama malee nama tokkotu du'e je'amaa miti jechuudha. Namni tokko gaafa biyya isaa keessatti du'u xinnaattus baay'attus biyya abbaa isaatii dirqama hin dhabu jechuudha. Akka motoo ta'e dhabes argates abbaa qabeenyaa ta'e yoo hiyyeessa daandii irra taa'u ta'e akka ta'utti biyya abbaa isaanii qammasa akkuma seera uumama isaatti jechuudha. Haa ta'u malee biyya ormaa keessatti du'uu jechuun immoo du'e ufiitillee namni tokko takkaa du'a. Wanta ageessuun qabdu namni du'e yeroo jedhamu hin arguu hin dhaga'u ittiin lallisuu bakka dhaabbate jireenyi isaa hundi dhaabbateen ageessoo man argitu garuu immoo jechuudha. Namni tokko gaafa lubbuu isaa baasuuf ka'u yookiin immoo of galaafatu jechuudha. Waan yaaduu qabu dirqama maatii isaaf yaaduu qaba. Keessaafuu biyya alaa keessa biyya ormaatti maatiin isaa maatiin ofii jechuudha. Nuu olitti cinqamu, nuu olitti yaadda'u, nuu olitti dhiphatu jechuudha. Du'a lama duute jechuudha. Du'a lamadha. Du'a lama jechuun tokkoffaa namni gaafa ofiisaa lubbuu isaa baasu du'a jedhama. Du'atu itti murtaa'a. Du'a waaqayyo uume toon taane seera uumamaa toon taane du'a ofiin ofitti faradani'a. Du'a tokko jedhama. Lammaffaan du'a maatiiti. Maatii ofii ajjeesuu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ajjeesanii irra deemu jechuudha. Maatii ofii gaafa ofii of ajjeesan. Inni biraa namoota hawaasa nama isaan waliin maalitti akka isheen duute sana akka jedhamaa jirutti jechuudha. Akkuma nama kamiitu hojjetachuudhaaf biyya Saudii keessa erga deemteeti mana tokko keessa lama ta'anii hojjetaa jiru. Laayibii irratti argitanii jirtu laayibii warra jaraa irratti jechuudha. Ishee wajjin hojjetan sana faana baay'ee tokko walii galu, wal jaalatu, waliin kadhannaa gaggeessu, yeroo sigidetii yeroo hundumaa waliin rileeshinii yookiin walitti dhufeenya qabu. Otuma kanaan jiranii jaalalaan otoo jiraniiti ishiin obboleettiin isheen amma ofii isheen of galaafatte kun inni matuun dhoksatti yeroo baay'ee akka hiriyaa ishee yoo hiriyaa dhiiraa biyyaa qabdu wajjin itti himteetti jechuudha. Hiriyaan ishee inni dhiiraa inni biyyaa erga ishee jaallatee erga waadaa ishee agalee erga ishee amansiisee erga hankoo jettee tokko jettee isa faana jaalala ishee eegalteeti jechaan yaadaan qalbii ishee miidhuudhaan gaafa barbaade bilbilarraa kaasaa gaafa barbaade bilbilarraa kaasuu dhiisuudhaan kana keessa teenshinii yookiin immoo aarii keessa galtee akka inni jaalallee kabiraa jaallateerus ageessee sanarraa kan ka'ee aariirraan kaatee obboleettiin kun lubbuu ishee baaftee jirti jechuudha. Wanta ani isiniin jedhu tokko dhugaa dubbachuu fi namni yeroo baay'ee namni amma hin amanamu dhiirri keessaafuu hin amanamu gaararraadha. Dhiira jechuun gaararraa jechuudha. Iddoo dubbateen dhaabbatu waan karoorse keessan dhaabbatu gaararraa wajjin tokko akkanas diimaa yoo arge diimatee darba adii yoo arge addaatee darba jechuudha. Inni kun immoo deemsa keessa laphee ishee miidhamteet immoo kanarra ooma gochuu hin danda'u kan jettuun ofitti murteessuu dandeessi, aaruu dandeessi. Namni tokko immoo gaafa aaru dhugaadha. Namatti murteessina ebilu dhiiraaf jettee ebilu akkas taate jenna. Namoonni immoo waa'ee jaalala keessatti nama tokko namni jaallate jechuudha. Dhugaa dubbachuuf nama tokkos nama sana jaallatte taanaan gaafa namni sun haala sitti jijjiirratu gaafa namni sun bilbila sirraa kaasu keessaafuu
bilbiluma yeroo inni sirraa kaasuu didu misejjii ati barreessitu turee yeroo inni sii deebisu beqa teenshinii addaa keessa galta jechuudha. Miira addaa keessa galta. Miira sana keessatti immoo wanta hin taane godhi namaan jedha dhugaadha. Jaallattee miti jechuudha. Hin jaallatti waan ta'eef. Otoo hin jaallattu taate nama sanaaf miira hin qabdu otoo taate jaalala isaa hin qabdu otoo taate nama sanaaf lubbuu ishii dabarsuu miti yeroo inni itti dawwaliyyuu jettee funyaan qabattee irraa deemti jechuudha. Yeroo inni isheetti barreessu yeroo inni isheetti dawwalu yeroo inni ishee karoora faana haasa'u nama hin jaallanne already nama hin jaallanneef namni lubbuu isaa hin baasu. Nama jaallatuuf lubbuu isaa baasa. Furmaata gaafa abduu ofitti garagalchitee jechuudha. Maaliif jennaan nama sana hin jaallatti baqa waan jaallattuuf waan gootu hin qabdu. Tokko inni biraa immoo wanti murtoo kanatti dubartoota keenya irra caalaatti geessu jechuudha. Inni guddaan karoorrattee hiriyaa biraa yoo qabaatte hiriyaa duraan wal madaashisee dhalli namaa yoomiyyuu taanaan jaalallee wal madaashisee baafata. Shaanis haa janajjanu shantamas haa janajjanu eenyuyyuu dhiirris akkasuma dubartiinis akkasuma. Sanneen kan keessaa hanga gaafa gaa'ila dhaabbattuutti dubartoonni ispeeshaal keessumattuu shamarran biyya Arabaa jirtu dhiira 3-4 janajjanti biyya alaa teesse. Maaliif jennaan nama amma online irratti beekti malee nama sana tokko qaamaan hin beektu. Namni sun dhuguma jaalala dhugaashee jaallata ta'uusaa dhuguma immoo kijibaa ta'uusaa adda baaftee hin beektu. Kanaaf nama 3 nama 4 jaallattee nama hanga dhumaatti ishii faana dhaabbate faana baati. Amma dhumaatti ishee faana dhaabbate sana warra kan kuffiste of biraa kuffiste isa hanga dhumaa ishee faana dhaabbate faana baate inni isheen faana dhaabbatte baate suni gaafa ishee ganummoo yeroo kana otoo sana ta'eera ta'ee kan jettu yaaddechuudha. Otoo isa sanatti hafeera ta'e silaa isa sana naa wayya ture inni kun afaaniin na goyyomse inni kun maallaqaan na goyyomse inni kun jaalalaan na goyyomse wayyoo otoo isa sana naa ta'eera ta'e jettee as deebite achi deebite warri duraa sun na dhaga'uu wanna an of galaafachuu wayyaa kan jedhu ijoolleen keenya ispeeshaal irra caalatti baay'een isaanii waan akka kanaati jechuudha. Kanaaf inni duraa sun na dhagahuu wanna inni duraa sun hir'ina koo dhiphina koo yaaddoo koo dhaga'uu wanna ani du'ee obbaafachuu naa wayyaa jedhanii ofitti murteessanii lubbuu isaanii baasu. Haa ta'u jaallatteetti haa ta'uyyuu malee garuu dogoggorri guddaan biyya ormaa keessatti tokko jaalallee baafachuun dogoggoradha. Lammaffaan immoo jaalallee ofii jechuudha. Erga isa jaallatte erga isaa fi amanamte erga murteessiteeti gaafa si ganu yoo of ajjeesuu barbaadde biyya of galii of ajjeesi dhugaa siniin jedha. Biyya ormaa teessanii of hin ajjeesiina. Haadha keessan du'a abbaa keessan du'a. Maaliif jennaan har'a reeffa nama tokko gashuu jechuun baay'ee hangam akka ulfaatu. Maatiif yaaduu qabdu. Ati keessa baate duute bakka kalaa soman argitu taanaan maatii kee warra as keessaa tokko fakkadhatanii reeffa kee gashu. Tokko jedhanii kadhatanii hoo jedhanii jechuudha. Qabeenya hangama waa qabaatan reeffa nama gashuu jechuun baay'ee ulfaata. Fayyaa nama gashuutu irra baay'ee salphata jechuudha. Kanaaf biyya ormaa teessanii jaalala hamtuu keessa akka hin galle yoo galtan immoo lubbuu keessan hin baasiina. Koottaa asumatti ilaalaa waan gootan godha. Maatii keessan biratti maqaallee maqaafillee gaariidha koo dhugaa dubbachuuf taanaan maqaamaafuu waan gaariidha koottaa. Birattiin amma online irratti jaallatte taanaan birattiin argamne namicha kan suuraa ragaa wayii biraan qabdu namni kun biyya kee ta'uu dhiisuu danda'a waa fiduu danda'a. Kanaaf biyyumatti koottaa ilaalladhaa yoo isinii ta'uu baate gara baasetti yoo of ajjeessanis of ajjeessa yoo teessanis taa'a malee gonkuma biyya keessa biyya ormaa teessanii lubbuu keessan hin baasina. Gola ormaatti lubbuun keessan akka of hin baafne aarii nama ajjeestu already walumaa galatti jechuudha. Aariin bifa si balleessiti amala si absiisti malee waanna lubbuu kee baaftuu hin qabdu. Kanaaf of eeggannoo godhaa obboleewwan keenya obboleettii keenya immoo waaqayyo lubbuu ishee amaaru isiniin jedha. Isin immoo warreen sadarkaa akka kanaarra jirtan jaalaluma yoo ta'u dhiistanii bareedaadhaan isiniin jedha. Garuu ilmi namaa yoomiyyuu nama fooniitii hin dagama. Akkuma nyaatni nama barbaachisu ilma namaaf jaalalli haasaan taphni nama barbaachisa waan ta'eef dirqama itti nama gasha. Keessattuu immoo of eeggannoo gochuu qabdu. Jaalala hamaa garmalee keessa galtanii lubbuu keessanitti gangoruu hin godhiinaa isiniin jedha. Obboleewwan kiyya qaalii egaa waan ni jedhamu hin jiru du'aa ishee fi godha lubbuu isheef maatii ishee waaqayyo jajjabina isaaniif haa kennu. Unuuf immoo waaqayyo barumsa nuuf haa kennu laphee itti hubannaa godhannu nuuf haa kennu isiniin jedha. Turtii gaarii.